Jirra jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu nageenyi kiyya bakka jirtan maratti isin biraa gahu har'as viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Barnoonni irraa kun maal seetu bilbila keenya haala bareedaa ta'e tokkoon akkamitti kiliir godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli keenya vaayirasiiwwan adda addaa yeroo adda addaatti bilbilli keenya guutee kan nu rakkisu hedduu jira jechuudha. Akkamitti haala salphaadhaan kiliir godhuu dandeenya. Akkasuma immoo yeroo bilbila haasofnu ta'uu danda'a yookiin immoo bilbila viidiyoo akkasuma immoo laayivii feesbuukaa jiraachuu dandeenya. Miseejiiwwan adda addaa karaa miseenjaris ta'e feesbuuk akkasuma immoo waasaap immoo aappiiwwan jiran hundarraa miseejii nu dhufu akkamitti haayid goonee eegas booda banuu dandeenya jechuudha. Akka miseejiin sun yeroo nama saniin haasofnu nu hin jeeqne akkamitti godhuu dandeenya ka jedhu baay'ee waan namatti tolu tokko aappii bilbila keenyaaf baay'ee gaarii ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe. Hanga dhumaatti na wajjin tura. Namoonni jalqaba chaanaal kiyya haaraa dhuftan yoo jiraattan chaanaal kiyya madda walaabuu tuub jedha yuutuubii keessan irra sarchi godha. Eega sarchi gootanii booda iddoo diimattee madda walaabuu tuub sabiskaayibii kayduu kana haala argaa jirtan kanaan sabiskaayib tan jettu hin tuytu. Eegas booda mallattoo notifikeeshinaa kan mirgarra jirtu kana eegas booda oolta jettu kanarra ni tuytu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoowwan hedduudha asirratti kan gadhiise viidiyoowwan as keessa jiran keessa galuun irraa fayyadama barnoota hedduu kan dabarsan as keessaa ni argattu. Keessa galaa yoo isinitti toles laayik godhuun hiriyoota keessaniifis sheer godhuu hin dagatina. Kallattiimaan gara barnootichaatti dabarraa kallattiimaan jalqaba Google Play Store keessan ni galtu. Eegas booda maal jettanii barreessitu Nox Security jettanii ni barreessitu. Haala argaa jirtan kanaan aappii kana gabuufattu. Aappii kana viidiyoo kana descriptionii jala isiniif ka'a. Isin immoo linkii isin qofa gattu kun kallattiimaan Google Play Store isin galcha daawunlood gootu jechuudha. Fakkeenya open godhee isin garsiisa. Jalqabarra haala kanaan isinii banamaa eega isinii banamee ka'ee fakkeenyaaf jaan cleaner jedhu kana jira. Akkasuma immoo bilbila temperature bilbila keenyaa ho'iinsa isaa kan hir'isu jechuudha. Akkasuma immoo notification blocker jedhu fakkeenyaaf baay'ee very important kan ta'e isa kana jechuudha. Isa kanarra yoo tuytan fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan setting jedhu kanarra tuytanii notification isaanii hunda kan amma fakkeenyaaf notification kanneen block godhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti haala argaa jirtan kanaan notification yeroo naa dhufu asirra block godhee jira jechuudha. Asirra yeroo kana as yoo tuytan notification ni banama. Eegas booda ammoo asirra yoo tuytan block ta'a jechuudha. Notification blocker on jedha. Aappii fakkeenyaaf apps with notification blocker on jedhu aappiiwwan asirra jiru. Kaappii notification asan block godhuu barbaadan asirratti raayit ni tuytu. Fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan asirratti haala argaa jirtan kanaan ni bantu jechuudha. Baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Akkasuma immoo clear jedhu kana jam jedhu namni tuytu bilbila keessan vaayirasii adda addaa kan clear godhu jechuudha. Aappiin kun baay'ee bilbila keessaniif gaariidha. Irraa gabbuusaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. An fayyadamee jira waan ta'eef aappiin kun baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Bilbila keenya kan guute yeroo hedduu nu rakkisuufis baay'ee waan namatti tolu. Fakkeenyaaf geemiiwwan adda addaa bilbila keenya irra taphachuu dandeessu. Bilbila keessan irra taphachuu dandeessu. Geemiin sun immoo vaayirasiiwwan adda addaa qabaachuu danda'a. Haala ajaa'iba ta'een bilbila keessan fayyaa bilbila keessanii kan eegu jechuudha. Aappiin kun baay'ee waan namatti tolu. Irraa fayyadamaa isiniin jedha. Wantoota hedduudha kan of keessaa qabu. Fakkeenyaaf kiliir godhaa jira haala argaa jirtan kanaan Google Twitter wantoota adda addaa kiliir godhaa jira jechuudha. Kun haala argaa jirtan kanaan kiliir godhee jira. Giigabaayitii 4.4 kiliir godhe jechuudha haala argaa jirtan kanaan. Egaa as keessa galuun haala argaa jirtan kanaan fayyadamuu dandeessu. Waan baay'ee of keessaa qaba. Aappii kana gabbuufadha. Viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana ture. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Viidiyoo kana waan daawwattaniif guddaa galatoomaa nagaan tura.